Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii sinoo naguma keessa fayyuma keessan jirtanii nagaan nu bira jiru sin bira isaa jiraatu isiniin jechuu jaalanna. Egaa har'as deebinee dhufnee jirraa har'ammoo maal qabannee dhufne seetanii waaw argitanii Itoophiyaan akkatti bareeddu Oromiyaa lallistuu akkana jirti kinolaa Itoophiyaan akkana jirti akkanatti bareeddi isiniin jira. Egaa argitanii akkanatti axiriinis kumbala Inna baay'ee bareeda baay'ee dess nama jira. Har'a bal'axuun maal nu qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu egaa akkuma beekamu lafa qabadde isinii dhufe har'a lafa waa'ee maalii lafa bittaa warri barbaadanii hin bitannaa bal'eexu lafallee nuu fideettan kinoo lafti guutee jira jechuudha. Lafti kun waan kinoo safara kana jiru hunduu gurguramee jira. Abbaan lafa kanaa bitatee gad deebisee gurguraa jira. Irratti ijaarrachuudha abeeti biyyuma keessa jira jechuudha. Mucaan ganaa qeerroodha. Biyyuma keessa jira. Dura bitee garuu irratti ijaarrachuu hin dandeenye jireenyi qaaloftee jirti waan ta'eef daasbooraan qabuun immoo alarraa kanaafiyyuu deebiseen gurguraa naa gurguraayii nuun jedhee fira kaasute mucaani inna kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Inni argitanii axarii baalaa kanarraa kaasee akkasumatti ol ba'ee kinnoo axarii baddasitti hojjetu sanii mul'ata. Isaa akkasumatti zuuree dhufa jechuudha. Gara kana kaaree 200 jechuudha. Kaaree 200 inna kinoo ammoo ollaas hin jira. Ollaanis manni hin jira. Warri ollaa itti galanii jira kinoo manatti achi aanu sanitti mana olaantu kanallee kinoo garafamee jiru kanatti galanii jiranii. Kuniiwwan immoo gurguramee jira. Gurguramee kan gurguramuu hedduus hin jira na fakkaate bargeessa. Inna dasnoo jee iddoo kun keessi asii gadi iddoo bashannanaatti bashannanni hin jira jechuudha. Caakkadha bakka bineensota adda addaatti jira. Jechuudha bakka birri asseessisanii birri asseenanii ilaalu jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko namatti tola. Garuuyyuu guyyaa baay'ee deemne viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye jechuudha bakka injiraamee irree duriyyeellee namatti baay'ata waan ta'eef silkii nama harkaa butanii fiigu. Nama harkaa butanii fiiguu kanaaf ennee waraabne. Innaa kana kinoo lafti bitachuu barbaadan kaaree 200 garuu guddaadha. Kaaree 200 haala teessumarraa jedhan anuyyuu akkamii guddateenna teessumarraa jedhani. Egaa kinoo ollaanis immoo hin jira. Ollaanis hin jira jechuudha. Ollaa asittis kinoo mana achaanee jiru sanitti galanii jirani. Ollaatti galanii jiru. Inna kanaafiyyuu warroonni hin bitannaa bitachuu barbaannaa jettani bitachuu hin dandeessu. Argitanii abbaan gurgurachuu barbaada waan ta'eef bitachuu hin dandeessu. Kinoo taanettis hin jira. Daasboora bitate kanas kanatti aanus axarii daasboora bitate namni bakka axarii seera lafa maaliif axira seetan kaartaa pilaaniin itti ba'uu fi lafa duwwaatti moo warri kaartaa pilaaniin hin kennamaa jiran lafa duwwaa irratti kaartaa pilaaniin hin kennamu jedhanii jiran. Lafti duwwaa kaartaa pilaanii cirraa hin qabdu. Amma kanaaf mana xiqqoo hunduu qucutti godhuudha jechuudha. Inna warri safara kana mana bitattanii ijaarrattan munni siin jira argitanii muka kana amma mootummaa muraa jira kan mootummaati waan ta'eef masnaanyaan isaa gaditti hin jira kinoo achi keessa caakkasan keessa gadi iddoo bashannanaa jechuudha. Caakkaa kan argitanii caakkaa cilaaloo kan jedhamu san jechuudha. Cilaaloo miti garuu kun baashuulaadha. Bakka iddoo baay'ee bareeda. Mukas immoo bardaas bitannee falachiisnee ittiin ijaarraa agaan hin dandeenye warreettan kinoo munnis hin jira. Argitanii kan lafa ciciisee jiru san jechuudha. Innaa kanaafiyyuu waan hundumtuu asitti argamaa. Waan hundumtuun argamaa bishaanis immoo iddoo bashannanaatti hin jira giddimiin kan waraabamuu. Kanaafi achi waraabsisanii lattafsiisuun ashawaa garafsiisuun hin danda'amaa isiniin jira. Kanaaf akkasii maatii keenyaa hin bitanna warri jettanii kaaree kan waaqasaa garuu hin beeku kana jechuudha. Lafti wuddii abargeedhaan hin beeku garuu kuma meeqa akka ta'e kaayee giddi kuma 450 jedhu sana hin beekamu garuu bootaan isaa shaggaa fuulduraanis kinoo manni ijaaramee jira. Asittis ijaaramuuf samuunatti falaxamee fi jira baaknoo kanaati jechuudha munni. Inna kanaafiyyuu
bitachuu hin dandeessuu warroonni fe'a qabdanii isiniin jira. Iddoon immoo baay'ee bareedaa nu namni itti gaggalee jira. Namni itti gaggalee jira bakka safarri kan mooq jette. Mooq kan jetti safara argitanii. Inni akkasii isiniin jira. Baay'ee tokko bareedaa. Warri fe'a qabdan gara keessatti nu dubbisuu ni dandeessu. In bitanna warri jettanii inni lakkoofsa keenyan beektu waan ta'eef. Har'a mucaan kiyyaallee dhufee jira. Argitanii bareeda waan ta'eef fideetaan dhufe. Abbaayyee salaam noo? Indeen noo? Danaa noo? Danaa noo? Alleekunde? Akkatti das jedhee mucaa kiyyaayyuu jechuudha taphataa jira. Akkatti das jedhee jirtaa? Nagama? Kokkishuudha? Das jedhamee ilaala akkatti das nu jira waynee. Baay'ee tokko bareeda dhugaa. Ani iddoo kanaa kana nan jaalladha. Bakka iddoo baay'ee tokko das nama jedhu. Inni akkasii isiniin jira maatii keenya. Kanaafis hin jaalannaa nagaan taa'ii. Bye. Warri bitachuu barbaadde lakkoofsa kiyya warri qabdan lakkoofsi kiyya hin jira. YouTube irra kanaafiyyuu amma mee xiqqoo teenyee bayyanan jechuudha. Baay'ee wajjin. Kot namni biraatis hin jira kaameraa keessa galuu hin barbaanne malee. Argitanii das nama jira arga. Baay'ee tokko bareedaa isiniin jira. Kottas as. Kot abba argitanii akkam bareedu. Kan asitti galeen taaddale maali? Yeroo baay'ee gabba'eetuma as keessatti bakka waqii faa jedhee gala'uu dabbareessa jechuudha.